BBC ትግርኛ ድሕሪ 20 ደቂቃ ክጅምሪው ንክትከታተሉና ንዕድም kun sagantaa BBC afaan Oromooti nu waliin tura. Akka moltan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaa raadiyoo BBC afaan Oromoo eegaleera. Hojjetaan waldaa fannoo diimaa Itoophiyaa kaaba Itoophiyaan lafa waraanni jirutti hojiirra osoo jiru haleellaa humnoonni hidhatan raawwataniin ajjeefamu. Gabaan foon halaal Itoophiyaa keessatti maal fakkaata? Itoophiyaan industirii halaal irraa fayyadamuuf haala mijataa biyyoota qaban keessaa tokkodha. Sababiin isaa biyyoota gidduu gala baaf dhiyoodha. Oromoonni Keeniyaa siyaasa biyyattii keessatti bakka akkamii qabu rakkoon isaa mudatoo maali? Obbo Alii Waariyoo bulchaa taanaa Riivarii fi miseensa paarlaamaa duraanii. Haga mootummaan haaraan tun seente Oromoo ta'uuf hedduu nu kabajjiti. Waan ummat 50 miliyoona dubbachuu jira. Keeniyaa keessatti namni afaan Oromoo dubbatu miliyoon tokko. Saganticha kan isiniif dhiyeessu Anzala Lamtaaddisaati. Kan jalqabaatiin hojjetaan waldaa fannoo diimaa Itoophiyaa kaaba Itoophiyaa lafa waraanni jirutti hojiirra osoo jiru haleellaa humnoonni hidhatan raawwataniin ajjeefamu waldichi ibse. Ajjeechaan kun yooma akka raawwatame hin ibsamne ammayyuu taanaa dabalata qaba. Ajjeechaan kun yooma akka raawwate hin ibsamne haa ta'u malee nama ajjeefame konkolaachisaa ambulaansii waldaa fannoo diimaa ta'uu dhaabbatichi ibseera. Erga waraanni eegalee Itoophiyaatti hojjettoonni deeggarsa namoomaa ajjeefaman 26 ta'uu torban darbee UN'tti ambaasaaddarri Ameerikaa himaniiru. Ajjeechaan teellanaa lakkoofsa kana 27 gaha. Aduwaarraa gara hospitaala Walqaayiit addii Ramaasitti kanneen madaa'an osoo qabatee adeemu namoota hidhataniin haleellaa irratti banameen madoo dabalatee ajjeefamaniiru jedhe dhaabbatichi ibsa gaddaa baaseen. Waldaan fannoo diimaa idil-addunyaas ajjeechaa raawwateen gadda isaa ibsate. Yeroo ammaa naannawa Addigiraatitti lolli cimaan gaggeeffamaa jiraachuu gabaasonni mul'isu. Abbaan ajjeechaa kana raawwateen beekamu dhaabbatichi humnoota hidhatan qofa jechuun ibse. Hojjettoonni gargaarsa namoomaa haleellaa kanaarraa akka eegamanii fi hojii isaanii bilisummaan sochoonii akka dalagan dhaabbatichi gaafateera. Dabaluunis humnoonni hidhatan haleellaa kanaarraa akka of qusatan waamicha taasise. Konkolaachisaan ajjeefaman obbo Mangistuu Miniyil ga'eessa ganna 40 yeroo ta'an abbaa ijoollee dubartii lamaati. Kun kanaan osoo jiru waraana kaaba Itoophiyaatti gaggeeffamaa jiru irratti kanneen hirmaatan hundinuu yakka dhala namaa irratti raawwataniiru jechuun falmaan mirga namoomaa idil-addunyaa Amnesty International ibse. Amnestiin kaleessa magaalaa guddoo Keeniyaa Naayiroobii keessatti ibsa gaazexeessitootaaf kenneen raayyaan ittisa biyyaa fi Eritiriyaa humni Tigraay humni addaa Amaaraa fi milishoonni faannoo sarbama mirga namoomaa hamaa raawwachuu ibsaniiru. Firaa'ol Balaayi dabalata qabdi. Ibsa kana keessatti qorataa gaanfa Afrikaa kan ta'e Fisahaa Taklee erga waraanni jalqabee dhiittaa mirga namoomaa hamaa yakka waraanaa fi yakka dhala namaa irratti raawwatamuun wal qixa ta'uu danda'u argineerraa jedhe. Fisahaan akka jedhutti yakkoota waraanaa raawwataman kanneen keessaa gudeeddii fi miidhaa saalaa gara jabinaa biroo eeruun ni danda'ama. Waraana kaaba Itoophiyaa keessatti yakki dhala namaa irratti raawwatame yakka duguuggaa sanyii waliin kan walgitu ta'uu gabaasaaleen kanaan dura ba'aa turan ni agarsiisu. Gama biraan godambaan yaadannoo Holocaust Ameerikaatti argamu naannoo Tigraay keessatti yakkoota dhala namaa irratti raawwatamuu fi duguuggaa sanyii baay'achaa dhufuun guddoo yaadda'uu ibseera. Godambaan kun kibxata waxabajjii 15 akka lakkoobsa Itoophiyaatti ibsa baaseen humnoota Eertiraa fi humna addaa naannoo Amaaraan deeggaramuun waraanni Itoophiyaa magaalota ijoo Tigraay qabachuun nageenya jiraattota nagaa Tigraay balaaf saaxilaa jira jedhe. Gabaasa ajjeechaa mallattoo duguuggaa sanyii ta'e ajjeechaa jiraattota nagaa irratti xiyyeeffatee raawwatamu haasaa jibbiinsaa jumlaan hidhuu akkasumas itti yaadanii balleessuun namoota jumlaan adabuun babal'achaa jira jedheera ibsi kun. Ibsa godambaa kana hordofuun embaasiin Itoophiyaa fi Eertiraa Ameerikaa keessa jiran gabaasa kana cimsanii qeeqaniiru. Embaasiin Itoophiyaa Ameerikaa jiru ibsa godambaa yaadannoo Holocaust kanaan itti gaafatamummaa kan hin qabnee fi olola sagalee garee shororkeessaa TPLF dhageessisuuf kaayyeeffatedha jedheera.
Oduu gaggabaaboon sinitti himaa Itoophiyaan dhaabbileen biyyoota lixaa bifa itti gaafatamummaa hin qabneen himannaa dhumaatiin raawwatameera jedhu ajandaa siyaasa hamaaf oofaa jiru jechuun balaaleffatte. Mootummaan Itoophiyaa maqaballeessii sobaan biyyattii irratti dhaabbilee biyyoota lixaa garaagaraatiin tatamsa'aa jira jedhe kanaaf kana caalaa obsuu akka hin dandeenyes ibsa baaseen himeera. Ilmi pirezidaantii Yuugaandaa abbaa isaanii bakka bu'uun pirezidaantii biyyattii ta'anii bulchuu fedhii akka qaban ibsan. Durmaa wantoota falmisiisaa ta'an miidiyaa hawaasummaa gubbaatti katabuun kan beekaman Jeneraal Muhooziin gaafa kamisaa ammoo waan haaraa kana dubbatan. Dureessi addunyaa kana Elon Musk doolaara Ameerikaa biiliyoona 44 miidiyaa hawaasummaa guddicha Tiwiitar bitee dhuunfachuu abbootiin qabeenyaa jaarmichaa fi miidiyaaleen gabaasan. Akkuma miidiyaa hawaasummaa kana harka galfateen shimbirroon bilisa baate jechuun irratti barreesse waliigalteenis xumuramuu akeekeera. Gabaan foon halaal sadarkaa addunyaatti doolaara tiriliyoona 1.6 ni gaha. Faransaay uummata musliima miliyoona 6 keessa jiru gabaan foon halaal waggaatti yuuroo biiliyoona 6 gaha. Itoophiyaa keessa manneen nyaataa arabaa muraasa keessa yoo ta'an malee indaastirichi hammana waan beekamu hin fakkaatu. Ogeeyyiin dameen halaal damee maallaqi olaanaan itti argamuu danda'u akka ta'e eeru. Binmalaak Abdoo damee kana beeksisuu irratti dalagaa jiru. Itoophiyaan gabaa halaal kanaaf haala mijataa qabaatullee hamma barbaadamu irraa hin fayyadamne jedhu. Itoophiyaan industirii halaal irraa fayyadamuuf haala mijataa biyyoota qaban keessaa tokkodha. Sababiinsaa biyyoota gidduu gala bahaaf dhiyoodha. Kan biraa immoo fedhii gabaa biyyoota kanaa guutuuf qabeenya horii gaanfaa hedduu qabdi. Qabeenya kanaan Afrikaa irraa tokkoffaa addunyaa irraa sadarkaa 5ffaarra jirti. Biyyoonni kanneen akka Biraaziil, Arjentiinaa, Awustiraaliyaa fi foon sadarkaa halaal guute gara biyyoota kanaatti ergu. Biraaziil fakkeenyaaf foon halaal toonii 300 fi 50 gara biyyoota baha gidduu galeessaatti ergiti. Itoophiyaan garuu Biraaziil irraa biyyoota kanatti dhiyoo taatus foon halaal biyyoota kanatti waggaatti kan ergitu toonii 17,000 hin caalu. Ta'us Itoophiyaan humna qabdu fayyadamtee oomisha foonii halaalii gara biyyoota kanaatti erguun galii fooyya'aa argachuuf carraa qabdi. Bara darbee foon halaal biyyoota gidduu gala bahaatti ergite irraa galii doolaara miiliyoona 100 fi miiliyoona 10 argatteetti. Otoo akka biyyoota Biraaziil foon halaal kana gara biyyoota gidduu gala bahaa kanaatti ergitee baay'inaan galii arganna isa jedhu tilmaamuun nama rakkisu. Obbo Abrahaam Instituutii Misooma Indaastirii Foonii fi Aannaniitti Daayirektara Indaastirii Misooma Fooniiti. Biyyoonni gidduu gala bahaa oomisha foon keenya irratti hammana amantee hin qabanii jedhu. ደንበኞቻችን በእኛ ላይ ያላቸው እምነት ማተሪያ ያደርጋል። አመንቴም ማምልቶኒ keenya nurratti qabani murteessadha. Horsiisni loonii keenyas kan ammayyaa'e miti. Bara 2017tti Dubaayitti agarsiisa nyaataa irratti argameen ture. Achi irratti foon kan keenya kiiloodhaan gatii cabsanii bitu. Lakki foon kan keenya orgaanikiidha jennaan isaaf ragaa qabdaa naan jedhe warra bitan keessaa tokko. Kanaaf dhiyeessiin keenyas ta'e oomishni keenya kan ammayyaa'e miti. Itoophiyaan biyya hongeen itti hammaatutti beekamti gatii ta'eef badaa amanteen hin qabani. Kun egaa galii oomisha kanarraa akka hir'isuuf sababa ta'uu mala. Some of the factors. Abalii Waariyoo siyaasa biyya Keeniyaa keessatti namoota bakka guddaa qaban keessaa tokko. Waggoota 10 darbaniif miseensa paarlaamaa biyyattii fi akkasumas bulchaa Taanaa Riiver ta'uun gaggeessaa turaniiru. Tibbana Abalii argee haala uummanni Oromoo Keeniyaa keessaa itti ilaalamu irratti waliin turte taasiseen jira. Hariiroon uummanni Oromoo Keeniyaa keessaa saba kaan waliin qabu maal fakkaata? Bara bulchiinsa keessaniitti maal hubattan kan jedhu irraatii eegalle. Biyya keenyaa jiru akkuma uummata kaaniiti. Uummata Oromoo ka biyya keenyaa jiru akkuma uummata kaaniiti. Waa'ee barmoota, waa'ee bishaanii, am hongee oola uummanni beelaan hobba'uutu jira. Rakkoo kaamu uummata biraa harka qabditti harkanu qaba. Gaheen uummatni Oromoo siyaasa Keeniyaa keessatti qabu maal fakkaata? Bakka isin kennu moo akka saba Oromoo ta'etti isin ilaalu? Uummanni Oromoo bal'aan Itoophiyaa keessa waan ta'eef uummata achii dhufedha jedhanii akkasiitiin isin ilaalu? Jijjiirama deemti. Fuulduraatti durii gaaf mooyii akkam nu laaluu turan amma akkam nu laaluu turan dhugaan rabbii haga mootummaan haaraan tun seente Oromoo ta'uuf hedduu nu kabajjiti waan ummata 50 miliyoona dubbachuu jira Keenya keessatti namni afaan Oromoo dubbatu miliyoon tokko kanaafuu wal biraatti laaluu hin dandeettu kataatu Gavanari haq sadii qabna, senetarii haq sadii qabna, MP 20 ol qabna. Kanaafuu
position dansa qabna. Taan opportunity addandeettee rakkoo uummata keetii ibsituun seer irraatti opportunity akkasii qabna. Kana baay'ee mootummaa keenyaatiif seer bitana galatoomfadha. Akka kutaalee Keeniyaa kaanii barnoonni akka kutaalee Keeniyaa kaanii akka kutaalee Keeniyaa kaanitti barnoonni haalaan akka babal'aan ibsama. Saba Oromoo gidduutti rakkoon kun akkamiin mudachuu danda'e? Sababni maali? Hedduun uummata kanaa waan horsiisee bulaa ta'uuf. Horsiisee bulaan yeroo rooba ni qubataa yoo bona ni godaana. Daa'imnoon isaanii yoo abbootiin godaanta abbootii faan godaanu. Artiin booda national examination yoo dhuftu ka horsiisee bulaatiif kaan addaan hin laaltu. Exam takka kannaniif. Kanaafuu uummanni yeroon isa godaan keessaat balle uummanni fuula tokko qubatee barsiisaa argatu exam tokko ta'uu hin qabu. Kanaaf kun miidhaa guddaa ilmaan horsiisee bulaa irraatti uume. Kanaafuu akka barmootaatti horsiisee uummata keenya horsiisee bulaa baay'ee gad jira. Waggoota dheeraa fi kaaba Keeniyaa keessa gosaan wal qooduun wal dhabdeen ni jira. Achi dhufteen isaanii garuu tokkuma jechuun hidda Oromooti. Obbo Aliyyi sababni rakkoo kanaa maali? Tana River Ormaaf Pokomoot wal hadha. Yeroo biraa Ormaaf Hordaat wal hadha. Marsabit kunoo Booranaaf Gabriit wal hadha. Umman kun wallaal hin ta'in umman wal beeka. Wal fuudhee jaalaa soddaa eessummaanii kanaafuu wallaaltiin hin jirtu. Wallaala heduu hin dandeenye. Rakkoon maali? Rakkoon politikaan rakkoo ta'uu dandeetti. Takkaffaan konfilikt Marsabit hundeen isii politika irraa uumamuufi. Ummat tokkitti giddiin kaan bulchuufi. Garuu ummat kun tokko beek duri. Aadaan warra tokko, afaan tokko, afaan warra tokko, gadaan warra tokko, uumam warra tokko addayyuun baasuu hin dandeettu. So giddiin lakkii anin amma gos biraati, lakkii anin identity bira fedhaa, matoon bira fedhaa jettee akkanaa waan hin jirre uumte ummata obbolaayyanii kan rabbiin wal tuume addaan baasuuf. Dhumarratti odeeffannoo ispoortiin isinitti himaa taphataan sarara ittisaa Arsenaal Pablo Mari kaleessa haadha warraasaa fi ilma isaa waliin osoo naannoo suuparmaarketii tokko deemaa jiru magaalaa Miilaan Xaaliyaanii keessatti jechuudha dugda isaarra waraanamee jira. Taphataan kun lubbuun oolee jira. Namni isa biraallee du'ee ni jira. Ani carraa qabeessa osoo namni fuula koo duratti du'uu ija kootiin arge ani garuu lubbuun ooleera jedhe taphataan ganna 29 ergisaan kilaba Xaaliyaanii Moonzaaf taphataa jiru jechuudha. Taphataan kun lammii Biraazil. Odeeffannoo biraatiin taphoonni Pirimeer Liigii Ingilizii torban kanas itti fufuun gaggeeffamu guyyaa boruum Leicester Cityin Manchester City waliin taphatu. Leicester Cityin bara kana ga'umsa gaarii hin argisiisne haa ta'u malee taphattoonni akka Wilfred Ndidi miidhamarraatiin ni deebi'u. John Evans immoo qoratamee kan adda ba'uun ta'a jechuudha. Lamaan isaanii kan deebi'an yoo ta'e Leicester Cityf oduu gaariidha. Taphataa cimaan sarara duraa Manchester City Erling Haaland tapha boruu kanarratti hirmaachuunsaa wanti barame hin jiru. Tapha Dortmund waliin taasisan irratti jijjiirameeti kan bahe ho'a qaamaa fi akkasumas miila isaarraa miidhama xiqqoo akka qabu Pep Guardiolaan dubbatanii jiru. Taphoota biraatiin Barnamaus dirree isaarratti Tottenhamin keessummeessa. Tottenham tapha Champions League irratti Sporting Lisboniin mo'atame. Antonio Conteen kaardii diimaan dirree irratti ari'atamanii ture. Torban darbes Tottenham qabxii gatuu isaarraa kan ka'e Antonio Conteen jechuudha mo'atanii jiru. Brentford Wolves waliin taphatu. Brentfordis torban darbe qabxii gatanii jiru. Akkasumas Wolves jechuudha morkiin gidduu isaaniitti ta'us haalaan jabaachuu ni danda'a. Brighton Chelsea keessummeessa. Graham Potter leenjisaan Brighton duraanii jechuudha. Amma kilaba isaanii duraanii kananii morkatu. Yeroo darbe Manchester United waliin qixaa xumuruun isaanii ni yaadatama. Crystal Palace Southamptonin keessummeessa. Newcastle Aston Villa waliin taphata. Aston Villaan Steven Gerrardin hojiirraa gaggeessee leenjisaa Villarreal fi kan Arsenal duraanii Unai Emerytiin qacaree jira jechuudha. Unai Emery leenjisaa muuxannoo guddaa qabanidha. Gama biraatiin gareen Eddie Howe Newcastle yeroo jalqabaaf jechuudha sadarkaa arfaffaa qabatee jira. Newcastle yeroo dorgommii akka kanaatti sadarkaa 1-4 jiru keessa erga galee waggoota dheeraa ta'eera jechuudha. Bara kana garuu 1-4 keessa galee xumuruutiif waan dhiibbaa gochaa jiru fakkaata. Gareen Liverpool immoo Leeds Unitedin keessummeessa jechuudha. Liverpool yeroo darbe osoo hin eegamin Nottingham Forestiin injifatamee jira. Arsenal liigicha dursaa kan jiru gaafa dilbataa Nottingham Forestiin keessummeessa. Manchester United immoo West Ham United waliin kan morkatudha.
Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaa raadiyoo BBC Afaan Oromoo har'aaf qopheessinee xumurree jirra kan isiniif dhiyeessee Jaalalamtaa Addisaan ture. Joonataan gama gummaatiin kan Firaa'ol Balaay qopheessuun waliin turtii taasiseera turtii gaarii.